Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Hamboo YouTube kan taatan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u jechuu jaaladha. Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota keenya har'a hajjii ni beektu jechuudha. Hajjiin isiniif fidee dhufe jechuudha. Gudiinsaa taarikiinsaan dhumatu jechuudha. Egaa akkuma beektan daa'ima caaltuu jalaa fudhateeti daa'ima hammallee deebisuu didee amma bakka seeraa dhaqee immoo dhidhiitamutti fedhan se'aa deebisuu didee kunoo akkanatti jechuudha olii gadi dhamaasa jechuudha ishii kana sanaa lubbuu lamaan jirti jechuudha. Egaa nama lubbuu lamaan jirtu kana nama akkanatti cinqiirra jirtu kan shiittuu amaliyyaadhaan deessa jedhaniini cinqiitti jirtu kana akkanatti taphaxaaxasaa jira jechuudha hordoftoota koo. Egaa caaltuun itti bilbiltee waamtee daa'ima naaf fidii daa'ima naaf fiddee jettee carqii ati barbaaddu sanas birrii soo barbaadde siin kennaa daa'ima koo naaf fidii daa'ima koo jaanna argisiisii an daa'ima koo malee jiraachuu hin danda'u jetteen jechuudha hordoftoota koo. Inni immoo maal jedhaa innaa ishiin akkana jettu daa'imuuman fidu tokkoyyuu hin qabu dura. Waan anan siin jedhe amma naa guututti amman waan sirraa xalabadhe guutuu naa guututti ani daa'ima sitti fidu kamiyyuu hin qabu daa'imas na biraan qabdu jedhaan jechuudha hordoftoota koo. Ishiin immoo ati ulfinan jaalattu kabajaan siif hin ta'u ati nama kabajaa miti nama kabajaan siin malu miti duraanuu kabajaan jaalattu waan ta'eefi kanaafiyyuu daa'ima koo kabajaadhaan otoo wanti tokko sirra hin ga'iin kabajaadhaan daa'ima koo naa fidii jettiin jechuudha hordoftoota koo. Inni kunoo gigim jedhee didaa jira jechuudha. Ishiiyyuu ganaa ishii dhiita ishii kabalaa jira jechuudha. Kabajaan isaa ta'ee daa'ima kana deebisuurraa inni ganaa kaballaadhaan jechuudha iddoo ishiin teessutti dhiitichoodhaan ishii qaba jechuudha. Nama lubbuu lama nama har'ayyuu ilmoo biraa da'uudhaaf ji'oota isaa lakkaawwataa jiru kaballaadhaan qabaa jira jechuudha hordoftoota keenya. Kanaafi rabbiin nama akkanaa nama jallataa akkanaarraa nama sammuun hin yaadne kan akkanaarraa rabbi sinaa qabuun siniin jedha hordoftoota koo. Egaa namichi kuni rakkinuma qaba rakkinuma sammuu qaba malee ani akka yaadutti jechuudha akka nama tokkotti akka yaadutti bakka rakkina sammuu waan qabu natti fakkaata jechuudha. Namni rakkina sammuu hin qabne ilmoo isaa fuudhee ilmoo isaa namarraa haadha manaa isaatiin birrii fidi ilmoo isaa birriitti gurgurata birrii fidi dhiiga isaatiin birrii fidi jechuu. Birrii fidii birrii yoo fiddee huccuu ammanaa onaa bittee jedhee haadha tokko nangalaatta anatti hin fakkaatu namni fayyaa qabu. Egaa hordoftoota keenya nama akkanaarraa rabbi sinaa baraaruun siniin jedha. Akkasuma warra dhiiraas dubartii jalloo rabbiin sinitti hin qabiniin siniin jedha. Dhiiras immoo warri shamarranis dhiira akkanaa dhiira sammuu hin qabne dhiira mataa hin qabne dhiira fooniin guddaa sammuunsaa qafoo waan isinitti hin qabiniin siniin jedha hordoftoota koo. Egaa maaliif baay'ee ulfaata jechuudha hordoftoota koo baay'ee ulfaata jechuudha. Akkanatti bakka biyya namaa keessatti akkanatti dhiphachuun akkatti rakkachuun baay'ee ulfaata. Ani obboleettii koo caaltuudha waanan si himu ennaa sayidoon si kadhatu ennaa sayidoon si kadhatu sana ennaa sayidoon biyya galisiin jedhu ilmoo kee garaatti baattu kanas qabattee otoo biyya abbaa keetiitti galtee maatii keetti galtee jiraatte kun hundi sirra hin ga'u jechuudha. Har'a ilmoo keessi deebisee sirraa fudhatee akkatti namichi kun sin hangalaatta'u jechuudha. Waan mana sana keessa sii kaa'ee qaba. Waan mana sanatti sitti naannesse qaba namichi kun jechuudha. Ati ammallee ilmoo biraayyuu kunoo ilmoo biraa gaafa ishiin deesse gaafa ati deesse ilmoo biraan sirraa fudhasiin jechaa jira jechuudha. Ilmoo ganaayyuu ati faana rakkattee ganaallee ammallee garaa kee keessaayyuu hin dhalanne ilmoo biraayyuu gaafa tamaliyyaa sanaan deesse sirraan fudha jedhee sitti dhaadataa jira jechuudha. Kanaaf ilmoo biraallee sirraa fudhachuudhaaf dhaadataa jira jechuudha namichi kun. Kanaaf yaa caaltu har'a akkanatti irree harka sirra kaawwatee luka sirra kaawwatee namichi kun akkanatti bashaadaa jira jechuudha. Otoo gaafa sana ati galte akkatti jechuudha akkana sin godhu jechuudha namichi kun. Gaafa sana otoo galtee deemtee jechuudha akkana sin godhu.
Har'a lubbuu lamaan luka isaa sirra kaawwatee dhaabataa jira jechuudha. Rabbiin garuu isarra kan jiru hin jira. Isarra kan jiru miila isaa isarra kaawwata. Hordoftoota keenya warri viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochuun dagatina.